Omoon gaafa nama eebbisuu waaqayyo alagaa fira siifaa taasisuu naman jedhu eebbisaanii suni dhugumatti alagaa fira yookiis immoo haadhaaf abbaa namaaf godha waaqayyooni nama hundumaaf iyyuu waaqayyo maddaamii akkanaa kana haa kennu isiniin jedha gola Oromaa keessa kan jiraatanii fi akkam jirtu hordoftoota koo nagaa isiniif haa ta'u jecha ani nagaa kootii aaraa kan dhuftanii noora baga nagaan dhuftanii ana dhufu isiniin jedha. Kino akkuma argaa jirtanii shinti beetii dhiqaa jira isiniin jedha obboloota koo otumanii shinti beetii kana dhiqaa jiru maaliif viidiyoo hin hojjenne jedheetanii viidiyoo hojjechaa jira jechuudha. Innis maaludha yoo jettanii mucayyoo akkuma koo kana shinti beetii arabaa dhiqaa turte gola jirtu keessatti jaalatamummaa guddaa argattee yeroo jechuudha gara biyya ishiitti galtu immoo akka kanatti maatiidhaan walitti bu'aa nagaa walii gaafachaa jaalalaan jechuudha geggeessati jiru isiniin jedha. Maaliif namni jechuudha amma yeroo viidiyoo kana dhaggeeffattanii birrii aanaa kennanii malee na jaalattee dhiiste madaamini maalaaf godha jaalalli ishii kiisiinaaf galaatii jechuuti dandeessu jechuudha. Egaa Oromoon gaafa dubbatu afaan gaariin afaan tolaan afaan gaarii caalaa jedha jechuudha. Maaliif uumayyuu yoo isinii gochuu baatanii gola yookiis immoo iddoo hojii keessanitti namni hojii hojjetu keessatti gaafa hojjetee dadhabee nagaan jaalalli bakka hojjennu sanatti walii galtee yoo jiraate yeroo hojii keenya hojjechaa hoollee dadhabne jechuudha hin boqonna jechuudha. Riba keenyallee riba nagaa rafune jeequmsi hin jiru namni sammuu irratti nu jeequ nu hiyyuu hin jiru yoo ta'e isiniin jedha. Kanaaf iyyuu iddoo jiraannu hunduma keessatti nagaan walii galteen jaalalli tokkummaan hedduu nama gammachiisaa iddoos immoo hin barbaachisaa isiniin jechuuti barbaada. Akkasuma immoo gola jiraannu keessatti waan hunduma keessatti iyyuu obsa godhannee haala kam keessatti yoo obsine wanti hin jijjiiramne wanti toora hin qabanne hin jiru jedheeti yaade jechuudha. Sababni isaa iyyuu ofii kootirraa kaasetiin beekaa jalqaba yeroon dhufu keessatti bilbilallee fayyadamaa hin turre hojiin illee baay'inatti baay'ataa ture madamiin kollee hedduu tokko jechuudha fuula ishii kan ishiin na dhorkachaa turte yeroo sana keessatti haalichi baay'ee tokko natti ulfaatee harki kiyyallee amma na dhiigurra ga'e jechuudha. Waaqayyo haa galatu booddee deebisa keessa hojiillee nan baree yeroo sanatti garuu otoo gara biyya koottillee na deebisanii asitti du'urra jedheeta yaadaa ture jechuudha. Sababni isaa iyyuu yeroo bonaarra dhufee yeroo bonaarra immoo ho'a biyya arabaa hin beektu jechuudha. Qilleensi keenya fi qilleensi bara'aa biyya arabaa hedduu tokko jechuudha kan waligatu biyya keenyarraa gannan dhufee asitti immoo bonadha yeroo nani dhufee irra ga'ee isumayyuu jechuudha. Hojiin baay'ee tokko natti baay'ataa dirqaman hojjedha waan ta'eef yeroo sana ajajatu natti bakka amma ofii kiyyaa beeketan hojjedha jechuudha. Waan kamiyyuu akka jiruu mana kootitti malee isaantu na ajaja miti isiniin jedha. Yeroo keessummaan dhufee nyaata garagaraa yookiis immoo yeroo irbaatamisaa wantoota akkasii irratti yoo kana hojjedha malee qulqullina wanta hundumaa jechuudha ofii kiyyaa beekee bakka itti bade iddoo itti qoshashe ilaaletani jechuudha. Kanan qulqulleessaa jiraachaa jiru isiniin jedha. Yeroo sanatti garuu akka sana miti itti gaafatamummaa natti gadi lakkifne yeroo itti madaalamtullee jechuudha. Amma dhaxxee ji'a 3 guutuu keessatti yeroo sanatti bakka madaamiin koollee soofaa jala seenuudhaan kaarsii adii jechuudha harka ishiitti kaawwattee bakka baay'ee tokko laalti jechuudha. Hawaara isaanii haalicha jechuudha hin darbee uumaa miti jechuudha. Wanti hin darbine hin jiru isiniin jechuuti barbaada. Har'a garuu wanti hundumtiyyuu darbee akka garaa koo akka bakka mana kootitti jechuudha. Hojiin amma kamiyyuu yoo baay'ate walii galtee jira jaalalatu jira. Namni bakka kana maaf gochuu diddee sa'aatii akkasii maaf raftee sa'aatii akkasii maaf kaatee wanta akkasii hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloonni koo gola hambaa keessa kan jiraatanii gola jiraattan keessatti jechuudha. Hammamiyyuu amala yoo qabaatan jarri isin bira jirtan amala hin taane jaalala bakka obsaan qabadhaa isiniin jedhan yeroo hedduu amma jechuudha. Isin nama gaariidha ani akka haadha koo akka abbaa kootitti isin laala ijoollee isaaniillee jechuudha mucaa isaaniillee akka obboleessa kootti isin laala barii
ani isinin jaaladha isin nama gaariidha uga waan akkana kana jedhan jechuudha araboonni immoo baay'ee tokko kana jaalatu dursaatu jechuudha yeroo keessuma haaraa kan gola arabaa keessa yookiis immoo biyya arabaa kana kan dhuftani xiyyeeffannoon keessan hojii irratti haa ta'u jechuudha bilbila keessan qannasaadha nuti yeroo akka keessanii dhugaa rabbii haaraa yeroo biyyaa dhufne ani silkii odoon hin qabatin waggaa tokko guutuun taa'ee maatii kiyyaaf ji'a sadiittan dubbisa yoo siniin jedhe inamantan jechuudha isayyuu otoon boo'u isayyuu laal suuqii dhaqee otoon dubbisee ta'u iffitiin narratti cittee jechuudha isumaaniyyuu boo'ati jechuudha kanan argadhu gaaruutii arra jechuudha akkam barbaadetti sa'aatii 24 guutuu bilbila koo jechuudha intarneetii mana irratti naa hidhanii fayyadamaa jira siniin jedha kanaaf iyyuu amma ta'e jechuudha obsa godhadhaadha amma yeroo sana keessa darbitanitti haati hormaa waan gaarii isiniif hin taaneef isinillee waan hamaa irratti deebistanii hin godhina isiniin jedha gaariidhaan isaan mo'adhaadha baqa yoo isaa sinaarsanillee gurra tokkoon dhagaatu gurra tokkoon gadi naqaa isiniin jedha micayyoon kun jechuudha micayyoon isin hargaa jirtanii jala qabarratti viidiyoo ishii isinii godheetan ture waan ta'eef miimii jedhamti jechuudha namni TikTok irratti micayyoo sana hin beekne injira jedhee yaadu jechuudha madaamii misteerii jedhanii jechuudha yeroo hedduu TikTok irratti viidiyoo hojjetu biraankii garaagaraallee abbaa manaa madaamii irratti kan isaan hojjetan jechuudha isaan wajjin illee ni ta'anii to'i kan isaan nyaatan jechuudha irbaatas misaas haa ta'u xaawilee tokkorra ta'anii jechuudha akka dhala ishiititti akka sanitti jechuudha yeroo hedduu kan viidiyoo deddeebi'anii hojjetan fuula micayyoo irraallee gammachuu guddaatu argama jechuudha maaliif madaamonni tokko tokko akka jajamanii fi ijoollee tokko tokko viidiyoo baasanii waraabuu danda'u jechuudha waraabsaniyyuu malee fuulli isaanirraa hin beekama jechuudha mirri gaddaatii fi mirri gammachuu isiniin jedha madaamii kanallee waaqayyoo ishee haa eebbisu madaamonni biyya beerut keessaa immoo jechuudha akkuma gaariin jiran amoonni maraatoonni bakka kaseexanni waan keessa taa'ee ittiin hojjetu fakkaatullee hedduu isaaniitu jira jechuudha nan beeka micayyoo tokko waggaa 5 guutuu jechuudha na bukkeetti dararaa turanii direeballee jechuudha micayyoo biyya Keeniyaa tokko waaqayyo garuu ishii gargaaree harka isaanii jalaa baatee galte wal bukkeedhumayyuu taane warri bira jiraadhu anaaf nama gaariidha ishiidhaaf garuu nama hamoo turan jechuudha warri ollaa suni kanaaf dhugaa rabbii waaqayyoo alagaa jechuudha fira isiniif haa godhu hojii keessanittis jabaadhaa isinis amala godhadhaa obsa wanti hin darbine hin jiru isiniin jechuuti nan barbaada obboloota koo lafa jirrutti jaalalaa fi tokkummaa tasgabbiidhani yoo deddeebinee hojii keenya hojjetannee ammuma isaa wajjin jiraannutti iyyuu namatti tola jechuudha jarri immoo waan tokkicha amaa jechuudha sirratti arganiiru taanani baqa yeroo hundumayyuu isumaani jechuudha kan isaan maqaasidhaan si jaalataniirus taanani akkuma sanadha jechuudha waan tokkicha sirratti arganii waan tokkicha sirratti qabani araboonni gadi lakkisuutii hin danda'an jechuudha kanaaf jireenya keessan keessatti gola namaa kana keessa hamma jiraattanitti of eeggannoo taasisaa isiniin jedha gola haadhaaf abbaa keenya keessatti waan hin taane deddeebinee gaafa goonu isaaniiniyyuu hin jaalatamnu jechuudha kun immoo mana halagaati isiniin jedha kanaaf obboloota koo dhugaa yeroo gara biyyaatti galchuudhaaf akkas gaggeessanii hedduu tokko natti tolee maatii guutuudhaan jechuudha riipoortii deemanii geggeessuun iyyuu maaliif madaamonni tokko tokko taaskii shufeera waamaniifiti achi erguyyuu malee dhaqanii geessuus ta'ee dhaqanii fudhachuus ta'ee wanta akkasiin godhanii sarratanyoota baay'eedha jechuudha kan isaan tuffatanii kana isiniin jettuuti chin barbaada obboloota koo warri mana hin taane keessa jirtanis immoo jabaadhaa obsaa isiniin jedha wanti hundumtiyyuu yeroo isaatti wanta gaarii ta'a guyyaa tokko immoo keessa baanee biyya keenyatti gallee boqochuudhaaf jirra isiniin jechuu barbaada obboloota koo dhugaa dubbachuudhaaf Itoophiyaa keessatti jechuudha sarratanyaan mana namaa keessa mucayyoon tokko jechuudha sarratanyaan hin jedhinii yookiin immoo hojjettu hin jedhinaan jette hojjettootuma jechuudha hundumti keenya iyyuu namni biyya lafaarra jiraatu inni hojjetaa mootummaa ta'es inni sarratanyaa dhadhamaa afaan Amaariffaatiin Oromoodhaan hojjetaadhuma hundi keenya iyyuu jechuudha hojjettoota isiniin jedha kanaaf hojjetaa jechuun yookiin hojjettu jechuun gadaantummaa ta'ee akkasinitti hin mul'anne isiniin jechuutti nan barbaada Itoophiyaa keessatti otoo ta'ee Itoophiyaan akkamitti akka ijoollee keenya darrara warra mana namaa keessa hojjete hin beektu jechuudha namoonni hedduun keessanii bilbilallee akka kanatti hin eeyyamaniif jechuudha garuu haraboota kana biratti akka barbaannetti bilbila keenya yeroo
argannetti fayyadama internetii isaanii nuidha kaan immoo daataa keessanillee guuttattanii isuma kanayyuu waaqayyoof galatu jechuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha mindaan keenyallee minda bareedaadha yoo hojiin nutti baay'ate yoo hojjenne yoo hojiidha biyyaa baane waan ta'eef hojjennes immoo rakkoo hin qabu isiniin jedha nyaata keenya wantoota garaagaraa isaan tunuu danda'a waan ta'eef isiniin jedha obboloota koo kanaafiyyuu yaanni koo dogoggorri yoo jiraate na of galchaa jecha viidiyoo kana yoo jaallattan share like gochuun dagatina.